Yooyyaa shamaa harka fuunee jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Abbush Mobile Apptu viidiyoo har'aa keessatti daawwattoota kan koo akkuma thumbnail irratti isiniif ibsuu yaale haala kamiin lakkoofsa email keenya hide goonee dhoksuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Lakkoofsa email banattan jechuudha namoota biratti akka hin mul'anne haala kamiin hide akka gootanii dhoksuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Warroonni gara chaanaala kanaa yeroo jalqabaatiif dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasumallee maatiiwwan chaanaalichaa like gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti daawwattoota kan koo gara Play Store keessanii deemtanii email keessan update godhachuu qabdu jechuudha. Email keessan update ta'ee jira moo hin taane kan jedhu Play Store keessanirra seentanii Play Store keessanirra seentan booda iddoo search kanarratti email jettanii barreeffattu. Achi booda email keessan irratti click ni gootu. Achi booda haala kanaan email keessan update ta'ee jira taanaan haala kanaan isiniif baasa. Update hin taane taanaan iddoo install jedhu kanarratti update akka gootan isin ajaja. Email keessan update yoo hin taane jalqaba irratti update godhadhaa. Achi booda email kiyya update waan ta'eef amma open godhee gara keessaa seenaa. Achi booda email keessanirra eega seentan booda iddoo profaayilaa keessanirratti yeroo tokko click ni gootu. Achi booda ammas gadi buutanii security and privacy kan jedhu kun ni jira. Isarratti click ni gootu. Ammas akkan ol harkisuudhaan akkan ol harkiftanii read accept kan jedhu kun ni jira. Isarratti click ni gootu. Achi booda haala kanaan fuula kanatti isin geessa. Everyone my contact custom nobody jedhee isiniif baasa. Everyone kanarra kaawwattan namni hundinuu lakkoofsa email banattan arguu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu wanti isin gochuu qabdan lakkoofsa email banattan namoonni akka hin argine yeroo barbaaddan kan xumurarra jiru jechuudha. Kan xumurarra jiru kana nobody kan jedhu kanarra kaawwattu. Nobody kan jedhu kanarratti click yeroo isin gootan lakkoofsi email banattan namoota biratti mul'achuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan setting kana sirreeffadhaatii itti gargaaramaa isiniin jedha. Barnoonni irraaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga barnoota kutaatti aanu walitti deebinutti nagayaan tura. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.